السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو وردفتوتا بيجي رشاد زينو فيا كيسني نغانكو سني فبايتو بكا جرتنوتي نسنين جدا أكمتي فيديو guutuusa profaayilii feesbuukii irra keewwannaa ka jedhu ilaalla. Feesbuukii irra akkaataa itti viidiyoo guutuusaa jechuudha sekoondii 20 ol keewwachuu dandeessanu isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa warra yoonaa yuutuubii kiyyaaf maatiinaaf hin taane akka seentanii sabskiraayib laayiknaa gootanu maqaan peejii gootii Rashaad Zeenuuti. Warra madura maatinaa taatan galatoomaan isiniin jedhaa. Wala jajjabeessinu ilmaan Oromoo wal malee maal qabnaan isiniin jedha. Gara qophii kiyyaatti yeroon dabarfadhu akkaataa profaayilii godhannuun isiniin jedhee ture miisenjerii irraan seennaa jechuudha. Miisenjerii irra galtanii yeroo miisenjerii irra kanatti galtanii jettanu peejiidhuma nama tokko irra galtanii irratti gattuqxu jechuudha. Amma akka kanatti yeroo gattuqne kaane jenneenne bakka akka footoo kana la arguu jirtaniin abdii qaba. Dhiifama kunoo bakka kanaa jechuudha. Bakka kana arguu jirtanii bakka irra naannessuu jiru bakka si sagalee waraabdu kana bira jechuudha. Al tokkoof gadi tuqxanii galarii keessan keessa isin gashaa jechuudha. Laa kunoo akka kanatti yeroo galarii kana keessa kanatti isin gashee jedhee viidiyoo irra godhachuu barbaaddan sana as keessaa barbaaddu jechuudha. Galarii keessan keessaa miisenjerii irraan galtanii anaa fakkeenyaa uma tokko irra godhee isin agarsiisu. Fakkeenyaa fi asiin galarii kanarra galtanii viidiyoo irra godhachuu feetan sana gadi tuqxuu jechuudha. Sekoondii 20 ol viidiyoo guutuudhuma isaa irratti hidhachuudhaaf jechuudha. Anaa fakkeenyaa fi kanumarraa godhu laanama. Akkasitti yeroo sendii raayitiitti gadi tuqxanii sendii fi iditii isinii fidee jedheedu sendii ittiin gootanii iditii kana rukuttanii jechuudha. La idit ka jedhu kana yeroo isin al tokko rukuttanii jettanu akkanatti isinii fidala. Yuur istoorii ka jedhu kana arguu jirtani miti. Yuur istoorii kana gar rukuttanii al tokkoof yeroo kaatti gar rukuttanii jettan kunoo kaanselii fi aded ka jedhu isinii fidaa. Adedii irra gootu laa kunoo anammoo waan irratti godhuun barbaanneef garuu irra gasheera. Akkasitti guutuunsaa feesbuukii irra isinii galaa jechuudha. Egaa hordoftootan kiyya irraa fayyadamaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.